Harka fuunee kam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Hararirraa oduu Ramadaanaa qabadhee dhufeetiin jira. Oduu Ramadaanaa waliin Faamii Ziyaadi. Ramadaana 15 duraatti namoota miiliyoona 3.2tu masgiida Al-Nabaawiitti salaatee jedhame. Masgiida kana gara keessaatii fi alaa dabalatee namoonni baay'een salaata taraawii salaatanii jiran. Gabaasni kan Suudii gaazexaatii dabalata qabna. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مسلمون مليون سديتك عالم ولك رمضان خناتي مسجد النبويتي تراوي صلاة أكا جباسني هوجنس مسجدوتا مكة في مدينتي Ramadaana 15 duraatti musliimoota miiliyoona 3.2tu salaateen namoonni miiliyoonni 1.4 masgiida gara keessaatti kan salaatan yoo ta'u miiliyoonni 1.5 ammoo mooraa masgiidaatti sagadan namoonni 234 fi 239 ammoo masgiida darbii gubbaatti salaatuudhaan Suudii gaazexaan kan gabaase. Hooggantoonni shari'aa biyya Maaleeshiyaa musliimoota hin soomanne sakatta'uudhaaf uffata nyaata bilcheessitoota yookaan sheefuu kaayyachuudhaan mana nyaataatti argaman. Hooggantoonni shari'aa Islaamaa biyya Maaleeshiyaa kun keessummeessitootaas ta'uudhaan hoteela keessatti argamanii jiran. Al-Arabiyaadha kan gabaasee dabalata qabna. Musliimoota hin soomanne adda baafachuudhaaf hooggantoonni Maaleeshiyaa fuula isaanii haguuguu fi uffata nyaata bilcheessituu yookaan sheefuu kaayyachuudhaan mana nyaataatti argaman. Hooggantoonni Maaleeshiyaa kun nama nyaata bilcheessu fakkaachuudhaan hoteelota garaagaraa keessatti argamuudhaan musliimoota aduu guyyaadhaan soomana dhiisanii hoteela seenanii nyaatan adda baafatanii tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf bobba'anii jiru. Namni musliimaa tokko Maaleeshiyaa keessatti osoo soomanuu danda'u yoo soomana lakkisee gaafii rabbiin gaafatu malattis addunyaa irratti mootummaan Maaleeshiyaa ni gaafata. Ofiishaalonni yookaan hooggantoonni shari'aa biyya Maaleeshiyaa hangafoonni lama iddoolee 185 keessatti sakatta'iinsa taasisanii jiru. Akkaatuma kanaan hoteelota garaagaraatti nama nyaata qopheessuu fi keessummeessitoota fakkaachuudhaan musliimoota soomana dhiisanii nyaatan adda baafachuudhaaf hojjechuu irratti argamu. Maaleeshiyaa keessatti nama guyyaadhaan soomana dhiisee osoo nyaatuu arganiis suuraa kaafachuudhaan hooggantoota olaanoo dhimma Islaamaa biyyattiitiif dabarsanii laatu. Sanbooda hidhaa ji'a 6 fi doolaara Ameerikaa 240 adabu. Uummata Maaleeshiyaa keessaa miiliyoonni 32 musliimoota Maalaayi yoo ta'an biyyattiin teessoo fi mana chaayinootaatii fi hindootaatiis. Ji'a Ramadaanaa kana biyyoonni Arabaa nyaata baay'ee israafuu jaame. Biyyoonni akka Suudii Arabiyaa, Duubaayii fi Bahareen nyaata hizaaba dhaba israafuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti argamu. Dabalata qabna. Biyyoonni musliimaa ji'a Ramadaanaa keessa nyaata baay'ee israafuu jedhame. Ji'a Ramadaanaa kana azaana furaa booda gosoonni dhugaatii fi nyaataa biyyoota musliimaa keessatti keessaafuu Araboota biratti akka malee akka qisaasamu The Economist gabaasee jira. Qorannoo bara 2016 The Economist Intelligence Unit taasiseen Suudii Arabiyaan waggaatti nyaata baay'ee qisaasti. Suudii keessa namni tokko Ramadaana waggaatti nyaata kiiloogiraama 429 qisaasa. Biyyi Imireetii Gamtaa Arabaa guyyatti nyaata kiiloogiraama 1.8 qisaasti. Ramadaana kana keessa lakkoofsi kun harka 67 dabala jedhamee jira. Duubaay keessa ammoo harka 55, Bahareen ammoo guyyatti nyaata toonii 600 faayidaan alagooti. Biyyoonni Arabaa hedduun rakkoo qisaasama nyaataa kana hambisuudhaaf
Ramadaanni osoo hin seeniin duratti lammiilee isaaniitiif yaadachiisaa fi akeekkachiisa adda addaa qisaasama nyaataa dhorkuudhaaf ni taasisu. Inumaatu biyyoonni tokko tokko dhaabbilee tola ooltotaa garaagaraa wajjin walii galuudhaan nyaanni kun namoota rakkataniif akka dhaqqabu godhuu irratti argamu. قدر النعم. xumura irratti muummee ministeera UK Theresa May imimmaaniin dabaalamanii aangoo gadhiisuudhaaf murteeffachuu isaanii labsaniiti jiru. Theresa May dhiibbaa cimaa roga garaagaraatiin irra dhaqqabe dandamachuu dadhabuudhaan aangoo gadhiisuudhaaf kan murteeffatan dabalata qabna. Ever since I first stepped through the door behind me as Prime Minister, I have striven to make the United Kingdom a country that works not just for a privileged few, but for everyone. Muummeen ministeera Biriitaaniyaa Theresa May taayitaa gadiin dhiisa jette. Theresa May taayitaa gadhiisuudhaaf kan murteessan hojiin gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu dhiibbaa waan irratti uumeefi akka biyyaatti waan narraa eeggamu raawwadheetiin jira. Amma immoo faayidaa uummataatiif jechuudhaan iddicha nama kaaniif gadhiisuun qaba jechuudhaan dubbatan. Hoggansa paartii isaaniitii fi muummeen ministerummaa gadhiisuu isaanii ifoomsaniitu jiru. Haa ta'u malee namni bakka isaanii bu'u amma dhufutti guyyootti 13f taayitaarra kan turan ta'uutu ibsame. Theresa May muummee ministeera Biriitaaniyaa duraanii David Cameron bakka bu'uudhaan aangootti kan dhufan. David Cameron Biriitaaniyaan gamtaa Awurooppaa keessaa haa baatumoo hin bahin kan jedhuuf murtii uummataa laatamee tureen injifatamuu isaaniitiin ture taayitaa kan gadhiisan. Pireezidaantiin Ameerikaan Doonaald Tiraamp guyyoota 8 booda gara Biriitaaniyaa akka imalaniis himamee jira. Wanni nama ajaa'ibsiisa. Dhiibbaa garaagaraa Theresa May irra gaheen ministeertittiin aangoo gadhiisuu isaanii labsaniis imimmaaniin ture. So much to be proud of. So much to be optimistic about. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Eejensii sabquunnamtii mootummaa naannoo uummata Harar televezyiinii Hararirraa oduu Ramadaanaa arraaf jenne Khailaan Gaammaan tanaa hordoftanii oduu waliin faamii Ziyaadiin ture sagantaa addaa ji'a Ramadaanaa waliin turtii gaarii.